mana osoo hin ijaarin dura mana osoo hin ijaarin dura maatii kee ijaaruu qabda. yaani mana haga wahii gahu ijaartee maatiin keessa jiraatu yoo ka wal dhabu ta'e maatiin keessa jiraatu afaan tokko ka hin taane yoo ka ta'u taate faayidaa hin qabu mana hagana gahu ijaaruun kee. beektaa chaayinaan duraan akka diinni isaan hin duulleef jecha girgiddaa dheeraa isaa ijaaran Great Wall of China jedhama. wayita ijaaran kana haga bal'atu irra ammoo yeroo takkatti farda 14tu irra deemana fakkaatee dogonkoruu baadhee waan mara irratti itti godhanii jechuudha. waan hagana gahu ijaaranii duula ofirraa eeguu jecha jechuudha. laakiin wanni si ajaa'ibsiisu waggaa 100 keessatti erga girgiddaa kana ijaaran booda yeroo sati duulli irratti baname kun ammoo girgiddaa kana irra bahee China kiseenii ummata China dhaan walloluun isaan hin barbaachifne haala salphaadhaan waardiyyaadhaaf gubboo kennanii nagaa rabbiitiin seenuu danda'anii jira. kana jechuun girgiddaa hagana gahu kana osoo hin ijaarin dura nama ofii tokkummaadhaan ijaaruu qabdii ture. yaannu girgiddaa hagana gahu ijaaranii ati gubboodhaaf waan tokko kennitee wita seentu yaani hagam akka biyya keessaa rakkinni jiru si agarsiisa. akkasuma maatii keessatti waldhabbiin hagam akka jiru biyya keessa waldhabbiin hagam akka jiru agarsiisa. biyya takka ijaaruudhaaf biyya san osoo hin ijaarin dura namoota biyya san keessa jiran jalqaba afaan tokko gochuu qabda. san booda erga namni hundinuu afaan tokko ta'ee biyya takka ijaaruu ni danda'a. kun ammoo maatii irratti illee ni ilaalama. yaani maatiin mana bareeda yoo qabaate warri mana san keessa jiraatu hundinuu afaan tokko yoo hin taane taate faayidaan qabu. jidaaratu ijaarame malee manni hin ijaarame yookaan namni mana kana keessa jiru hin ijaaramne hin dhaabanne jechuudha. dhagatu dhaabate malee ka keessa galu sun